Nagaan Waaqayyoo gooftaa bakkaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Jaallatamtoonni fi kabajamtoonni obbolaa koo hiriyoonni koo karaa miidiyaa kana hordoftan fayyaa keessanii. Nagaa kottaansuudhaan yaada tokkoon isiniif dhiyeessuu barbaade. Innis maayinnetti yaadota an amma isiniif sheer godhu namoota ilaalchi isaanii sirriidhaaf nama hubatan biratti baaduu qaba. Namooti ilaalchi isaanii yookaas immoo yaadni isaanii namaaf immoo waan namni naasoo fudhachuu irratti rakkina qabu immoo isaaniif immoo furmaata hin qabu iskiroo godhee darbuu dandeessu. Gabaabaadhumatti maal jechuun barbaade waa'ee sooshaal miidiyaa fi namoota sooshaal miidiyaa fayyadamanidha. Sooshaal miidiyaan gaariidha fayyadamuun infoormeeshinii garaagaraatii fi barumsa distaansii onlaayinii barachuudhaaf wantoota akkasiif gaariidha. Garuu isa miti kan hin qeequu barbaaduu fi kan hin haasoo barbaadu isa kana miti. Haati manaaf abbaan manaa namoonni wal fuudhan, namoonni jireenya gaa'ilaa keessa jiraatan, namoonni immoo gara gaa'ilaatti dhufuudhaaf, gaa'ila keessa seenuudhaaf, sagantaadhaaf karoora qaban. Yoo asirratti dhuftanii wanta walii wajjin qabdan sana haasoo dhiiftanuu akka yaadattan isinii kaasaa jiran. Yeroo baay'ee mucaan durbaan tokkoof mucaan dhiiraa tokko gaa'ila keessa jiru taanaan, hiriyyaadhaanis jiru taanaan miidiyaa kanatti fidanii mistira waliin qaban, dhoksaa waliin qaban, jaalala waliin qaban, kabaja waliin qaban, amma fidanii miidiyaa kanarratti poost sheer godhanitti nagaan qaban. Insuusa'u. Yeroo baay'ee mee yaadadha. Namoota abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii gaa'ila keessa walii wajjin jiran yeroo isaan dhufanii viidiyoo hojjetan, yeroo isaan dhufanii sooshaal miidiyaa kanatti fayyadaman akkam nama inaafsistu, jaalalli keessa nama inaafsisa, umurii dheeraa waliin jiraadha ittiin jedhu. Gargar ba'uu isaanii kan jaallatus, walii wajjin jiraachuu isaanii kan jaallatus yaaduma kana dhiyeessuuf. Garuu yeroo ati asirra teessee walii wajjin haasoftu, yeroo ati jaalala qabdu, kabaja qabdu, waliif sheer gootu, walii wajjin taphattanii maal jettanii nama hundumaatu isiniif gammada isinitti fakkaata. Nama hundumaatu yaada gaarii isiniif qaba isinitti fakkaata. Yeroo baay'ee namoonni miidhama gadhee miidhaman, namoonni gadda gurguddaa gaddan, namoota karaa miidiyaa kanaa haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii feemesii ta'anii asirra dhufanii miidiyaa kana banatanii afaan ol ka'aa, wal dhungachaa, yaada walii qabaniif kabaja walii qaban sheer gaafa godhanii namoota hundumaatu dhaqee jira taap godhaaf. Garuu umuriin dheeratu jaalalli isaanii. Garuu umuriin dheeratu gaa'illi isaanii. Yookaan iseetu isa ajjeesaa, yookaan isheetu isa ajjeesaa, yookaan isatu asiidiitti naqaa, yookaan immoo gargar ba'u, yookaan immoo wal dhiisu difoorsi godhu gaa'ila isaanii. Akka jechuummaa jechuudha. Miidiyaan kun, sooshaal miidiyaan kun jaalalaadha manaaf abbaa manaa gidduu jiruuf vaayirasii gadheedha. Umuriin dheeratan dhugaan isinitti mara. Namoota baay'ee isinis beektu, anis beeka. Miidiyaa kanarratti dhufanii walammatanii ta'anii wanta mana keessaa qaban guutummaa isaa fidanii gaa'ila asirratti sheer gootu. Kitifoos nyaadhu, raafuu, goommanas nyaadhu, foonis nyaadhu. Maal ajii fiddee miidiyaatti sheer gootu? Maal ajii fiddee miidiyaatti bosotta? Yoo akkas ta'e malee haati manaan keessatti mi'ooftu, yoo akkas ta'e malee abbaan manaan keessatti mi'aawu, yoo akkas ta'e malee wajjin hin jiraattanii. Haati manaaf abbaan manaa yookaas immoo jaalalleef jaalallee hiriyyaa waliinii taatanii, booy fireendii garri fireendii taatanii amma jirtanitti yoo dhiiftanoo waan biraa fayyadamuu dandeessanii miidiyaa sooshaal miidiyaa waan biraatti irratti hojjettanii. Miidiyaatti ba'uun keessa wal isin dhabsiisa taanaan. Miidiyaatti dhuftanii jaalala walii qabdan, jaalala isin gidduu jiru, abidda jaalalaa isin gidduutti dhaamsa taanaan maal ajii fiddu miidiyaatti? Abbaa manaa kee qusadhu miidiyaatti fiddee hin gabaasin. Haadha manaa kee qusadhu miidiyaatti fiddee hin gabaasin. Rakkinni karaa miidiyaa dhufu mana namoota baay'ee diigeera. Gaa'ila namoota baay'ee diigeera. Inni kaan du'aan gargar ba'eera. Inni kaan dhaqee ajjeeseera inaafe. Inni kaan immoo dhaqee mana murtii dhaqanii walii kanii gargar ba'aniiru. Bu'aa sooshaal miidiyaan namoota wal jaallatan gidduutti fidu kisaaraa malee bu'aa isaan argine. Gadda isaa malee gammachuu isaan argine dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kiristiyaanas ta'e maalos ta'e. Yoo of qusanne yoo batalee boyfriendiif girlfriend haadha manaaf abbaa manaa miidiyaa kana irratti yoo walii keessan qabattanii dhufuun isinitti hafe yoo
jaalala waliif qabdan waan mana keessaa maqaa walii moggaaftan as dhuftee buchee koo buchullaa koo honnee koo dudda koo kalee koo mataa koo waliin jettan malee jireenyan ta'u siin jedhani. Miidiyaatti tun dhufi mana keessatti waliin jechuu dandeessu koo parsanaalii dhuunfaadhaan walii keessa moggaasuu dandeessu maqaa walitti moggaasuu dandeessu akka barbaadan ta'uu dandeessu. Wanta kafar gochuu qabdan wanta privacy gochuu qabdan maala jifiddanii miidiyaatti baaftanii namoota hundumaatiif ofii keessan saaxiltu. Namoota miidiyaa kanarratti haadha manaaf abbaa manaa yookaas immoo huccanya hiriyaa ta'anii boyfriend girlfriend ta'anii waliin jiraatanii miidiyaa kanatti dhufanii namoota umuriin isaanii dheerate hin argine. Umuriin jaalala isaanii gabaabaa yookaan immoo umuriin lubbuu isaanii immoo gabaabaa ituu laaltee dhabdu. Ituu laalluu dhabnu. Tokko kana. Isa kanarraa xinnoo ishee of eegganne bareedaatti fakkaata akka ilaalcha kootti. Inni lammaffaan immoo ijoolleen keenya dubaraa obbolaan koo dubaraa. Warri dhiiraa dhiifama naa godhaa asirratti. Yoo dhiifama naa gochuu baattanis is okay. Dhugaa jiruun dubbadha. Obbolaa koo dubaraa. Dhiira jaallattanirra dhiira isin jaallatte heeruma. Irra deebi'u ani ilmoo dhiiraati minim. Dhiira isin jaallateerra dhiira isin jaallattanirra dhiira isin jaallate. Na hubatteettu? Dhiira jaallattanii miti. Dhiira isin jaallatetti yoo heerumtan gaa'illi keessan umurii dheerata. Jaalalli keessan umurii dheerata. Dhiirri durba tokko jaallate dhukkuba isheetu itti dhaga'ama. Gaafa isheen of jibbitu ishee itti himatin saayikoo ishee irraa hubata. Sii galee jira. Itti isarraa kabajan barbaadin si kabaja. Ilaalchi ija isaatii hundinuu wanta ati riyaakshinii ati gootu hundumaa hordofu. Maaliif waan si jaallatuuf? Dhiira ati jaallatte ofii keef jaallattee yoo heerumte garuu yoo ti kabajje malee si kabajuun barbaadu. Dhukkubii keetti hin dhaga'amu. Dhabii keetti hin dhaga'amu. Beela'uun keetti hin dhaga'amu. Yaadda'uun keetti hin dhaga'amu. Iddoon ati isaaf qabdu isa bukkeetti vaaliyuun qabu. Vaaliyuun qabu. Maaliif si jaallate kan? Kanaaf intalli durbaan tokko dhiira ati jaallatteerraa dhiira si jaallatee si fuudhee bira jira jaalalli kee. Kabaji keetti jira. Isa dhiira akkasitti kan si kabaju. Si dhabuun barbaadu. Dhukkuba keetu itti dhaga'ama. Beela keetu itti dhaga'ama. Dhaba keetu itti dhaga'ama. Haarii keetu itti dhaga'ama. Dipireeshinii ati qabdu hundumaa rakkina ati qabdu hundumaa sheer sirraa godhachuudhaaf baay'ee ofiisaa kenna. Kanaaf obbolaan koo dubaraa dhiira ofii keef jaallatteerra dhiira si jaallatetti heerumi. Jaallattee immoo jirta taanaan jaalala kee 100 keessaa 25 duwwaatti mul'isi. 75 dhoksi jaalala isaaf qabdu. Jaalala qabdu hundumaa boonee si hojiitti agarsiisi. Ila akkasan sii ta'an kunoo kana siif akkas si no of tuffachiisaa jirta. Ana malee naman qabdu, ana malee dhiiran qabdu, ana malee dhiirri isheef inuumamne jedhee sammuusaa keessa tuullata dhiironni tokko tokko. Dhiira hundumaa miti dhiironni tokko tokko. Kanaaf ilmoon durba jaalala dhiiraaf qabdu 100 keessaa 100tti agarsiisin. 100 keessaa persentiin 25 gaadha. Gaadha. Isa iyyummoo dhiira si jaallate malee dhiira ofii keef ilaalte jaallatte ittiin heerumin. Jaallattetti heerumte taanaan umuriin jireenya keetii gabaabaadha. Umuriin gaa'ila ati isaa wajjin qabdu gabaabaadha. Umuriin jaalala keetiis gabaabaadha. Yeroo ta'e booda si biraa sokkan. Yeroo ta'e booda akka ta'e bakka hin taanetti akka ati beektuuf hin beeknetti nabchi si sokkeera. Si jaallatee si fuunaan garuu amma du'aatti si wajjin jiraata. Kanaaf namoonni yaadi kun isiniif gale yaadi kee dhugaadha jedha koomentii naa barreessa. Waan gootaniif sinaa eebbisu galatoomaa hundumti keessan. Nagaan waaqessaniif baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota Happy Miidiyaa ani baay'ee nagaa koodha. Mee yaada nama kanaa namoonni akka kootitti jaallattan jirtu mee yaada keessan qooda dhugaa dubbachuu fi ana yaadni nama kanaa baay'ee natti tole jechuudha. Maaliif hojjettanii paartiin dhibba keessa dhibbaa gaa'illi namoota baay'ee karaa sooshaal miidiyaa kanaan diigamaa jira jechuudha. Akkuma inni jedhee namni tokko yeroo gaa'ela dhaabbates ta'ee yoo hiriyyummaadhaan jiranis ta'ee gara sooshaal miidiyaa kanatti fiigu jechuudha. Wal jaallatu yoo ta'e sooshaal miidiyaa irratti firii wal faarsu akkasuma immoo qabeenya isaaniitillee haa ta'u waanuma hundi isaanii jechuudha wanta manni isaanii keessa jiru hundumaa gara sooshaal miidiyaa kanatti fidu jechuudha.
Walumaa galattuu dhugaa dubbachuuf yoo hubattan ta'e sooshaal miidiyaan kun gaa'ela namaatiif sirrii miti jechuudha. Guutumaan guututti namni tokko gaafa wal jaalates gaafa gaa'ela isaa dhaabbates osoo gara sooshaal miidiyaa kana jireenya isaa fiduu baate baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif jennaan anuma argaa jirtan kana yeroo baay'ee namni sooshaal miidiyaa irra fidee wal faarsuu wal jajaa oolu bakka yookaan isheetu du'aa yoo wal ajjisu jechuudha yookaan immoo isatu du'aa yookaan immoo jechuudha dhugaa dubbachuuf kan walii kan argitu jechuudha. Walumaa galattuu namni gara sooshaal miidiyaa kana gaa'ela isaa fidee dhufu guutumaan guutuutu sirrii miti jechuudha. Namni nama kana hubattan ta'e yaadni isaa baay'ee dhugaa parsantii 100 keessaa 100tti sirrii jechuudha. Gaa'elli namaatiif sooshaal miidiyaan bara keenya kana keessa sirrii miti. Sirumaa amma immoo kun waanuma argaa jirtan kana durboonni keenya waanuma isaan ta'an hin beeku abbaa manaa isaanii hin qorra jedhu kan nikaa irraa qabdu kan ijoollee wajjiniin hortee qabdu kan qabeenya guddaa wajjiniin qabdu fiddee sooshaal miidiyaa irratti lakkoofsa bilbila abbaa manaa ishii kennitee nan qora jettee addabaabaa irratti gaafatti jechuudha. Dhugaa dubbanna yoo ta'e dhiironni akka shamarraniitii miti jechuudha. Dhiironni akka keenyatii miti. Dhiironni waa tokko hin dhoksutanii galee jireenya isaanii kana baasanii baay'ee hin dubbatan jechuudha. Akka haadha manaayyuu qabu sooshaal miidiyaa irratti dubbachuu baay'ee ifan baasa jechuudha. Kana jechuun haadha manaa sana jibbeetii miti. Maaliif jireenya isaa guutumaan guutuutti gara sooshaal miidiyaa fiduu hin barbaadu jechuudha. Namni tokko keessattuu warri baadiyyaa jechuudha. Kanaafuu walumaa galattuu maal isiniin jechuun barbaade abbaa manaa gaarii qabdu yoo ta'e haadha manaa gaarii qabdu yoo ta'e kan sooshaal miidiyaa fiddanii wal faarsaa hin oolinaa. Jireenya keessan gaggeeffadhaa. Waaqayyo namaa gargaaru malee baay'ee ulfaata. Eebbifamaa isiniin jechuun barbaada.